Yoo yaa jennee nagaa siin gaafanneerra yeroo ammaa kana qe'ee Oromoo jirra qe'ee maatii akkaataa dur ummati keenyatti jiraatu ammallee akkasumatti itti jiraatu waan gara garaa akkuma yeroo durii sanis ni mul'isuuf ammoo hadha baadiyyaa qe'ee warra keenyaa dhanneerra as keessa wanni jiru ammoo waan nama gammachiisu waan nama bohaarsu waan nama bashannansiisu jira isaan keessaa horiin jiranii re'een jiranii lukkuun jirti dhaan jira shaanaan jira bunni jira wanni as keessa hin jirre hin jirtu kanneen maraa isin mul'ifnaa gara biraatiin ammoo akkaataa dur dubartoonni teenna bashannanaaf yookiin fayyaaf qayyatan qayyi maal akka ta'e akkamitti akka qayyatan faayidaan isaa maali ka jedhu asuma keessatti isin mul'ifnaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Kana dabalatee ammoo as keessa seennee akkaataa dubartiin teenya dur ittiin qayyattu. Yeroo ammaa kana kun mana keessa jirra ayyoon tiya kun akkatti qayyatanii maaliif akka qayyatanii nama mul'isu jiranii isteep isaa eeganii jalqaba irraa gara xumuraatitti akkatti dubartiin qayyattu nu mul'isuuf deemanii hayya ayyo maal godhaarta nam boolla qayyaa qotaara boolla qayyaa qotaara hayyee boolla qotanii eegan booda maal godhan booda muka afaan kaayanii achi kaanii ibidda itti kaayanii bira taa'anii uffata isaatti uwwisanii erbeetti uwwisanii achi uffata itti biddilisiitti uwwisanii keessa taa'anii qayyatan. Hayyee haa qonnu hayyee. Akka achi keessaa bahuufi ka boolla qotaniif akkanumaan ibidduma ta'e ittiin ta'uumi? Ibidduma ta'eef hin ta'u akka aarri keessaa bahu gaffagaatee achi muka keessa kaa'anii muka itti hojjetamtu jira. Maali muka kana maqaan isaa? Baddeessa guna. Baddeessa? Guna baddeessaaf guna. Baddeessaaf guna walii edaan moo adda addatti? Walii edaan. Muka kana maaliif mukoota jiru keessa maaliif muka kana filan? Hin urgaa. Aadaa keenya waan ta'eef. Hayyee. Hayyee ayyo erbee maaliif filatan ayyo? Erbee akka kafanatti aarri lufee baay'isee hin banneef. Naarra kaan biddilisii irra kaani aarri sun waan hin baay'anne aarrillee baay'atee akka hin banneef urgaasa isa keessa qabata jechuuf. Erbeen tuta mataateet moo ta horii moo ta re'ee moo filatamuu qabdi addatti? Ta horiiti. Ta horiiti? Hayyee. Hedduu taa'ee qayyata. Kanumatu taa'ee qayyata. Daqiiqaa meeqaaf qayyatan? Daqiiqaa sa'aatii tokkollee bakka gahuu hin danda'a. Haga sa'a tokko achi keessa taa'u qaban. Hayyee dhumate? Dhumate. Hayyee. So asiin ta'a jechuudha. Lukas keessa kaa'e? Kan gaadhuuti. Isin tunne gamaa gamana kaa'adhuuti. Taa'e. Hayyee. Faayidaa isaa maali? Maal irraa argatan waan qayyatan? Faayidaan isaa aadaa Oromooti urgaa. Kanaaf wanna ka jedhan fadha gaira dubartiin deettuu faatu qayyataa jedhan faayidaan isaa ammoo yeroo deettee kaate qaama isii akka walitti jabeessuufi jedhan. Dayaa ulfaattillee qayyatan rakkoo hin qabu. Qaama isii akka laaffisuufi. Hayyee. Hayyee kun dubartiin teenne yeroo dur faranjiin kanarraan gahin akkana qayyataa turanii amma yeroo ammaa kanatti ammoo faranjoonni saanaa steamiin jedhanii kanuma bifa haaraan akka teknooloojii mimmiidhaasanii fidaniiranii akkuma nu himan kun faayidaan qayyaa waan gara garaati isaan keessaa tokko qaama kan kee jabeessuu tokko ammoo lamaffaan ammoo urgaa'inaa bareedinaa fi akkana kun ana urgaa'uuf deema.
Hino akka malee. Amma achi loo ka'illee waa ulfaa adda Ayya. Mudhisan processin isaa yookiin stepin isaa kanatti hojjetamaa faayidaa isaallee isinitti maniiranii eega qayyatanii kaaniin booda ayyoo maal godhan? dhadhaa dibanii mimmiidhaasanii babbareechifatanii dhadhaa dibatanii hin bareedan. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Oromoon keenya mukuma fayyada. Muka fayyadamanii dhoqqeellee baddeessi. Mee dhoqqeen? Achi mana baabaa fuudhantu as jira dhoqqeen? As mana keessa jira. Isa hartee kaateeti fuudhee as gabbatteessa. Ati Oromoon kana dur ibiddaaf oolfataa. Isaan tushara? As jaalattee sitti toleera? Mana oolchuu inni badde. Ilmoo lukkuuf argite? Manoi huju choice. Oromiyaan hagam bareeddi kenna? Oromiyaa wayya moo Ameerikaa wayya? Abiyaada. Majuwaayita. Asi guddatta moo ati Ameerikaa guddatta? Amino. Amedane. Asha. Dhugaa kan kee tayyee nagaan fayyaa ta'e galatoom. Kana garaa keessa akkanatti wanna jedhan sololanii baasan. Akka inni laafuufi? Daafuu. Ayya. Bakka amma midhaan jechuudha. Ayya men dhugaa. Ayya. Amma Basot. mantap. Selamat. Ayya. Wanne flexibility barbaada yoo beektaa kana ol qabuun kun. Diqqeessanii kukkutuu qabanii? Bishaan garaa keessa. Akkana godhan. Bishaan amma keessa na ol facaaru kun. Achi immura moo? Mara. Akka ijjataaf namaa taate. Asitti gadi yaa'u baatee. Ayye akkasi warqiiti yana ka hayye. Deebee nyaadha. Asi amma sila eega kana duuganiin booda maal godhan? Asirra bu'a. Achirra bu'ee cuunfamee ganaa achi gayyaa. Bishaan achitti yaa'u boolla sanatti. Bishaan sun ammoo bo'aa ta'a yookiin budhaa. Kun amma fuudhamee gara biraa kaayamee urgee biraatitti asii yoo fuudhame gara biraa kaayamee gamaa maay'anii hammichoo isaa ka biraatitu jira ka dhuffamee ji'a bulii 15 gaheeru. Isa itti godhanii bakka akka irshootitti fakkeenya. Nama shamsa akka amma fakkeenya buddeena irshootti godhanii bayaa miti. Innillee akka irshoo sani gamaamaa jedhamee gamaamaa sun isaan nyaatan. Yeroo maraan kaatan jechuun gamaamaa san yeroo warqii yeroo biraan hojjetan. Haga torbaan tokkochaa maranii shigidoo jedhanii keessa kaan kam inni duugame keessatti. Yoo kaan achi gaafa baasan haga qanii 2-3 aduu oole. Aduu oolee deebee maramee bulii 15 itti daffatanii nyaatan jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Hayyaa ayyoo galatoomaa kana na barsiisuu keessaniif. Hayya mee ol ka'ee gara sadaqaa. Dubartii yeroo qayyattee kaatu waan qaamaaf ta'u nyaattedhanii waan akka micciirraa, waan akka caccabsaa, waan akka marqaa nyaattedhanii ani yeroo amma waan sanii caalaa waan asheeta jaaladhuuf asheeta cabsatuuf deema asheeta nyaadhaa qayyadhee ka'e jedhee boqqoolloo kun akkanatti qabeenya uummata keenyaa keessa jirra.
lama murartan. Kursi bunaa godhuuf. Butuchanii kursi bunaa godhuuf. Oh akaani. Akaanii kursi bunaa godhanii nyaachuuf. Daaboo akkasitti godhani boqqolloo kana goggoga kana naannoo keenyatti daaboo irraa tumanii. Hin godhanii daasisanii daabboollee dambi ittiin godhan. Hayyee asheeta natti tolu argadheera. Kana ajaa'iba argadhe. Yeah.
Thank you.